نانجي علي بالراج يعني ما نخينا في فوق الجرة دعوتو دخينا خبجمونو أكم أركا جرتان ويا رانتنا أرتيستي خينا نوهو غوبنا وكوداف غرستي مداج ساوني إياني للبني نوكب ساوني إياني ندر مدى نجبيتا ندر مدى نجبيتا سو يرون اندبرين جدا ندر مدى نجبيتا ندر مدى نجبيتا سو يرون اندبرين جدا أرضك جانتي تهاو سيرا عمرين كيان ترو ورastو artisti jolle دريدواتي ساني أما لبنان سفرة خنا تسا لبنان مني أديرو راس جنان أكملتي أديرو أسكينيا سونغا ندش أنا جيتما زياراني زيادة جيتما أسنقول سه أكمل نجامي أما كهر كامل مورمي أجرا شوف ركبي كيسولو إتجامي هاي دعوتو دخينا خبجمو أكم جرتن نكيا فيادا يرو ديرا في سنة رابدين توري حالي مجتاوان تهيف داومنا توري كاي سنة راي ويا أران تنا سكنتان تيسني جل كبود أف كارول فنّه نافي جالوان كيا ككالي أكو ندوبت أغرتن كنا جالوان كيا تاني مقالة أداماتي يرو مريد أبدفنو بابا هنگفا artistoota Oromoo irraa kan ta'e hangafa keenya abbaa tokkummaa Oromoo artist Nuhoo Goobanaa bira jirra jechuudha. Artist Nuhoo Goobanaa akkuma agartan yeroo dheeraa dhukkuba ture yaala gahaas argachaa hin jiru. Namoonni Oromoo taatan guutuu addunyaa jirtan akka artistii keenya cinaa dhaabbatan isiniin jechuu barbaada. Gabanumaamee jaalaloon keenya kunis waan ta'an yoo jiraate isaaniifis carraa kanneen. Akkuma beekamu obboleessa keenya akkuma jetti abbaa keenya jaalatamaa Nuhoo Goobanaa ni beektanii seenaa isaa isinitti illee mee isinirra illee beeku yeroo hedduu isiniin dhagaa walliloo illee isallee hedduu ni dhageeffadha garuu qaamaan dhufee yeroo akkatti argu hedduu haalli inni keessa jiruu fi haalli inni artiidhaaf qabsaa'e fi haalli uummata Oromootiif qabsaa'e fi jireenya mana keessa jiru ilaaluu hedduu na gaddisiisa. Nuti Oromoon yoo dhugaan Oromummaa nutti dhagahame yoo dhugaan namummaa nutti dhagahame yoo dhugaan kan Oromoof qabsaa'u taate haala inni keessa jiru kana dhuftanii qaamaan laaltanii waan dandeessaniin maatii isaatillee ilmaan isaatillee nama cimaa nama umrii guutuu Oromummaa isaatiif qabsaa'aa asiin ga'e kana waan dandeenyu bira dhaabbannee abbaa keenya kana akka gargaaruun barbaada. Hedduu qaamaan dhufee laaluun kiyyallee hedduun fitti gammadee hedduun fitti boonee. Amadura bara gaafa irreechaa sagantaa irreecha irratti gaafa abbaan keenya artisti yoon jee abbaan keenya yoon jeenaaf asaana abbaan keenya achi irratti argame
wiilcharii kanaan isa dhibaatillee ture viidiyoolee amma dura poostis inni godhe wan Instagram irratti garuu amma waan tokko kana dhagahamaa ture gaafa simannaa biyya keessa dhaabbileen siyaasaa adda addaa biyya keessa seenan sagantaa simannaa bal'aa san irratti sirban hangaafa ijoolleerraa ka'ee dhaggeeffachaa ture keessaafuu barri sun bara 85 haa ta'u 83 haa ta'u toora san daa'ima elementarii kanaa jalqabnu sani sirba tokko hagizee hunda sammuu keessa na dhufu jira guyyaan tokko dhufa jira Oromoo guyyaan wala boomnu guyyaa shaggar keessa alaabaa dhaabannee saba keenya wajjin jalatti hiriirru guyyaan tokko numa dhufa Oromoo guyyaan bilisoomu guyyaan tokko numa dhufa Oromoo guyyaan bilisoomu guyyaa shaggar keessatti alaabaa dhaabbannu sirba san daa'imas ta'ee abjaawaatiin guddadhe garuu gaafa simannaa san akka carraa ta'ee abbaan keenya haalli keessa ture silaa sirba san namni achirra waltajjii san irra bahee guyyaa san nu sirbu jennee akka abdannees silaa isa ture guyyaan akkasii ni dhufa jennee akka jiran haa ta'u rabbii akka fedhe qaba ammoo rabbiin oguu akka fedhe qabu namoota nu hojjetan namoota fakkeenya nu ta'an namoota nuuf jecha jiraatan kana nuti gin guyyaa tokkollee jiraachuu fi dadhabne wanni amma dhaloota kana nadhagahamu warra nuuf jiraate warra fakkeenya guddaa ta'e warra Oromoof jiraate kanaaf nuti guyyaa tokko jiraachuu dadhabneet guyyaa tokko ceesan jiraachisuun nuuf itti ulfaate amma an yoo rabbi jee waan tokko Amir Shoo wajjin mari'annee waan qopheessinu waan sammuu keessa na ture sagantaa wayii sagantaa bal'aa tokko ni qopheessina jeetiin abdii qaba waan amma sirratti dubbadhu artistoota biraati wajjinis taane sagantaa bal'aa tokko ni qopheessina sagantaa san irratti yaa'u akkamitti akka ta'e fuuldura ka ibsinu ta'a ammoo keessaafuu nuti warri fugug abbaan keenya kun arra haala kana keessatti gizee hunda argaa ooluu hin qabnu nuti waan hin dubbadhu beeku waan hanganuman jedhuu barbaada alhamdulillah rabbil alamin har'aantana abbaa keenya noo goobanaadha ijaan arguu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru noon goobanaa artistii Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha artistii jechaa fi gochiisaadha yeroo takkatti ummata bal'aa bira ga'ee wantoota guddaadhaan ummata tokkoomsee akka ummanni kun fuula duratti tarkaanfataaf ga'ee guddaa gumaache har'a dhaloonni akka kiyyaa fi Amir Shoofaan dabalatee isa arkinee haala inni keessa jiru hubannee maalitti akka inni jiru ilaaluun nuti waa qabaanneet illee miti garuu immoo waan inni keessa jiru hubannee nagaa itti dhaammachuu dhufuunu asii miti ummanni keenya noon goobanaa maal akka inni ta'e ni beekaa sanaaf noon goobanaa haaluma amma keessa jiru kana malee waan birootti akka hin jirre hubachuu qaba namni keenya noon goobanaa bira waa hundaan akkaataa inni ummata Oromoo tokkoomsuu fi jaalala irratti waa hunda irratti hirmaatee inni godhe sanan ilaaleetuma wantoota isa gammachiisuu fi wantoota isa abdachiisu yeroo hunda bira dhaabbatee waan gargaaramuu qabu gargaaree yaadaanis qaama isaatis jajjabeessuun kun dirqama inni gahee nuuf godhe keessaa isa tokkodha jechuudha. Har'aan tana yommuu as dhufnee nohoo goobanaa laallu wantoota babbareedaa inni hojjete nuti dhaloonni amma gizee yaadannu hedduu ittiin boonaa turree akka isaa ta'uudhaafis nohoon nama akkanaatii jennee isa fakkaannee bakka bu'uudhaaf carraa harkannee jirra jechuudha. Kanaaf jechoota isaa babbareedaa san dhaggeeffataa karaa fuula duraa nutis wal dhageenyee tarkaanfachuu qabnan jaa. Jirra jirtu harka fuunee ashama. Har'a ka jirru mana abbaa keenya takkaa'u duree aartii Oromoo duraan irraa kaasee ilaa amma
yaa'anii artistiin keenya kun kabajamaa fi jaalatamaan yeroo dheeraa umurii keenya guutuu saba Oromootiif lallabaa ture. Biyya namaatis biyya amma namni jiraatu kana hundas amata 30 ol jiraate. Namni amata 30 miti amata 5 yooni fi biyya namaa jiraate mana akka inni ijaaratu jireenya akka inni jiraatu tilmaamuu waan nama dhibuu miti. Amata dila kana jiraatee biyya namaa keessa fooqii ijaaradhe hin jenne. Finfinneetti mana ijaaradha, Adaamatti mana ijaaradha, ijoolleetiyyaan akkana godhan jenne. Namni kun nama yeroo dheeraaf saba Oromootiif jiraate. Nuti Oromoon miliyoona 60 lakkoofsan. Ammoo hin lakkaawamne malee miliyoona 100 teenya daataa sirriitti miti miliyoona 60 ka jiru. Oromoo miliyoona 100. Oromoo miliyoona 100 irraa Oromoo miliyoonni 10. Qarshii takka silaa gargaare jireenya akka inni jiru ifii fooyyeffatee jiraachuu danda'u san caalaa jiraachisuu jira. Nuti goota keenya eega inni addunyaa tanarraa deeme booda goota keenya ebaluu keenya artistii keenya jechuun waa takka illee faayidaa hin qabu. Kanaafuu yaa Oromoo bar Oromoon abbaa qabeenyati, abbaa lafa miidhagduuti, abbaa biyya tanaati. Abbootii qabeenyaa hedduu qabna. Abbootii qabeenyaa hedduun kuni abbaan qabeenyaa tokko mana jireenyaa tokko ijaare waan isatti miidhamuu miti abbaa qabeenyati ka jedhamu. Haala fayyaa isaa namni takka to'achuu ni danda'a. Hanqa inni jiru kana maaliif waan isa fakkaatu waan isa madaalu maa hin goone. Bar artistiin Oromoo artistiin keenya nuu hongoobana artistii paartitii miti bar. Artistii ummata Oromoo hundaati. Abbaa tokkummaa Oromooti bar. Sirbi isaa duraanillee ittiin sirbama. Ammallee ittiin sirbamaa jira. Madaraka gizee gubbaa seentan. Tokkummaa jettanii gizee artistoonni bikka walgayii guddaatitti ka godhamu taate. Gizee masanis maa yaadanne gizee masirbaa sanuu sirbitan san abbaa qabsoo kanaa maaliif hin yaadanne. Ani dubbiin baay'attee farratti hin fe'anii jira. Yaa saba kiyya, yaa abbootii qabeenyaa, yaa artistoota Oromoo, artistii keenya beekamaa, arjaa, jaalatamaa, artista Haacaaluu Hundeessaa. Yaadumallee isa gargaaree mallaqaan torbaan takka dura isa gargaaree torbaan takka odoo hin gahin addunyaa tanarraa deeme. Mee hambaaleen artistoota Oromoo warri amma haftan Haacaaluu Hundeessaa ta'a. Haacaaluun deebi'ee nuun dhalatu isin Haacaaluu nuu ta'a. Haacaaluu ta'a koottaa isa bira dhaabbadhaa. Waan biraati miti mallaqa kiishaa baastanii isa gargaaru miti. Dhuftanii haala kana artistii keenya kana gargaara yoo jettan dhageettii waan qabdaniif uummanni Oromoo isa gargaaruu danda'a. Kana waan ta'eef mee waan dandeessaniin bara akkaawuntii isaa yoo sheer goone yoo nama amaanaa qabu nama amaanaa hin nyaata irratti wanta goone qarshii miliyoona 100 gargaaru miti bar namuu bikka danda'u mallaquma xiqqaa 50 yoo ka gargaaru taate ancufni ida'aa galaanati jedhamti walitti ida'amte galaana taati. Kanaafuu yaa saba keenya yaa saba Oromoo silaa isa haasofsiisna haasa'uu hin danda'u. Mee jireenya isa fakkaatu haa jiraatuun jaa galatooma. Ana akkuma na beektan Hamza Abdul Jabbar jedhama gama feesbuukaanis akkasuma arra Amir boota isaa wajji arra artistii Nuhoo Goobanaa bira dhufnee jirra. Egaa artistiin kun yeroo dheeraaf uummata Oromoof qabsaa'aa ture. Sirba isaatis hedduun dhaggeeffadha. Sirba isaa tokkoon isinii ja'a. Sirba isaatis lallabanne nuti qabsaa'oonni iyyanne nu dirmadha nu jabeessa osoo yeroon hin dabarre jedhee sirbee ture. Arra uummanni Oromoo isaaf uummata Oromoof jedhee akkasitti sirbaa quuqamaa ture. Arra uummanni Oromoo garuu bira dhaabbatutti hin jiru. Egaa yaadadhaa ja'a gargaaraa waan hundaa waan dandeessaniis akkuma obboleessi keenya jee akkaawuntii isaatiif sheerii isinii goonaa gargaaraa jenna kanumaan ja'a. Egaa jaalowwan qaqqaalii isin hundinuu hedduu galatooma. Ani
dubbachuun dadhabee arraan tana qabanneetii miti nuti immoo sooshaal miidiyaa qabnuu fi beekamtii hawaasa keenya biratti qabnu yoo arraan tana dhufnee sagalee kan isaaniif taanu ta'e akka nama waan guddaa godheeti yaada jedhuuni kan jaallan yookaan naa wajji dhufanis yaaboo akkatti dheeynu amiiroo nuti hundinuu yeroo tanatti ammaan tana waan godhuu dandeenyuuf hin jiru waan naan jedhaniif lakki akkasii miti hottaa anaa wajji deema sagaluma taanaa fi sagalee taanee fi yoo sooshaal miidiyaa qabnu irratti kan gadhiifnu ta'e ummanni keenya ummata gara laafeessa ummata nama gargaaru waan ta'eef yaadachiisi jaaslattu akka amatti islaamattis yaadachiisni nama muslimaa ni fayyada akkuma jedhani isinuma yaadachiisuuf yeroo hundaa'u wal yaadachiisuu waanuma gaarii ta'ee fi kanaaf isin yaadachiisuudhaa fi kan arraan tana dhufnee baabaa bira jirru kanaafuu namoonni baabaa gargaaruu feetan akkaawuntiin baabaa jiraame akkaawuntii isaanii viidiyoo irratti isiniif keenya akkasumattis bilbila isaaniitti isiniif maxxansina achirratti jechuudha Rooraas Tiyuub gama yuutuubaatii fi gama feesbuukaa irrattis gadhiifama viidiyoo kana warri daawwattan hundinuu akka akkaawuntii kanaa deeggartan akkaawuntiin baankii hojii gamtaati kunoo maqaa baabaatiin jira Nuhoo Muhammad Gobanaa ja'a akkaawuntiin takka duwwaa takka 7 akkaawuntii kanarratti nama akka gargaartanis ni ja'a suuraanis fuula akkaawuntii kanaa kan irratti isinii maxxansinu ta'a akkasi daawwattoota keenya kabajamoo baabaan ijoolleen jaallan akka jirutti na dura haasawanii wanni nan haasawus hin jiru kanaafuu baabaan sila haasawuu danda'a seenaa hedduu takka kan isaanirraa barru hedduutu ture rabbiin haa aafiyu rabbiin fayyaa isaa haa kennuufi hedduu si jaalanna baabaa inshaallah rabbiin fayyaa ta'e guutuu rabbi siif haa deebisu rabbi si cinaa haa dhaabbatu ja'a gaa wanni godhuu dandeenyu kanuma baabaayyee maqaan baankii Itoophiyaati baankii hojii gamtaa baankii daldala Itoophiyaati Itoophiyaan nigdi baankiidha jechuudha bukni kanarratti gargaara baabaa rabbi si haa fi rabbi si cinaa dhaabbatu abshir baaba si cinaa jirra nutis waan dandeenyuun nuti hundinuu barattoota ganaa dargaggoodha rabbi fuula duratti umrii dheertuu si haa kennu nutis bakka waan gurguddaa si gargaaruu dandeenyuun rabbi nu haa gahu akkasii baabaayyee sitti deebina inshaallah lalabanne qabsaa'oonni iyyanne lalabanne qabsaa'oonni iyyanne nu dirmada nu jabeessa nu dirmada nu jabeessa yaroon dabaree nu jabeessa